Iti as deebinu amma dhiirri jagni namni waa beeku nu keessaa dhumateera. Adda nuti xiqqoollee ta'u akka nama dukkana keessaa ifa bahee waa balee jennu namni gartee abaarsaa fi arrabaan mataa nurraa guuru. Kanaaf gabaabdumatti wanni sabni keenya beekuu qabu jechi Umar Hussein kaasan bareedaadha waan dhugaati. Garuu nuti Oromoon fagoo jirra hin hubanne mootummaadha jiru kana muummicha ministeera hin gargaarre. Waggaa 5 uummanni Itoophiyaa kenneef kana nuti Oromoon silaa jala jilbiifannee ol qabnee yoo dadhabne yoo itti duulle akkas garuu namni Amaara caalaa Tigree caalaa ummata dhiifama Amaaraaf Tigree cokii TPLF fi nafxanyoota caalaa Ijiptiif Shaabiyaa caalaa namni mootummaadha jiruutti duulee ilmaan Oromoo ummata Oromoo saba Oromooti. Ati tutteerta galatoo. Gaafa nafxanyoonni biyya bulchan uummanni Amaaraa guutuun keenya jedhee waliin dhaabbate. Paartiin siyaasa tokko isaan mormu jiru. Warra gartee nu cinaa nu sobuu fi dhimmoo sabaatti faa deddeemuu nu sobuu fi. Gaafa TPLF waggaa 27 nu bulchite namni tokko isaan keessaa nu duulee jiru. Hatta warri waggaa 27 nu bulche gaafa cabee gaggale uummanni isaanii ka ofiyyuu waalleen goone bar uummata isaaniitii illee TPLF waan godhi waliin dhaabbatee qabee fudhatee nu deebuu dhufe. Maaliif ijoollee isaaniiti? Haalaafanii haa beekanii dhiiga isaaniiti. Wallaalaallee ta'an kenna balleessallee tolchanillee maqaalleen kenna jedhee beeka uummanni sun. Oromoon san dhabneeti uummanni guddaan hin lollu barsila osoo hin dubbanne cadhifneetu mooteen. Cadhifnee takka osoo takka mootummaallee osoo hin deeggarin yoo cadhifne. Yoo dhagaa walitti hin darbatin nam tokko nutu guutuu warri nafxanyoota illee TPLF illee uummanni isaanii illee hay mootummaa akkana takkaan agarre osoo hayyuun beekan kun nu bulchee jaan jechuudha. Namni warra illee kaasee asiin dhufe kana dhiifama inni dheeradhee kanaafuu wanni kun akkam fudhutti rakkoon jira iyya rakkoo guddaa jira wanni godhamuu qabu hedduutu hafe keessa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hedduun qeeqaa ture na hordoftu na fakkaatee yoo hin beeku malee yes hin dalanne akkasuma ta'ee namni keenya du'uun malee akkasumattu mootummaan naannoo Oromiyaa federaalii waan fedhaa dalaguu silaadha daangaalee bakka namni keenya itti miidhamu reebee no daangaa sararuun baramu bakka cabsanii daangaa nam keenya saasaan dhaqee gartee humna qaba waraana qaba dhoorguu mootummaan Oromiyaadha rakkoo jira ni jira ofii nyaachaa jira. Ijoollee shan yookaan ebalu jennee achi baanu qofaa miti nu keessa Araakkiiloo keessa ministeerota keessa jira caffee keessa jira godina jira aanaa jira hawaasa keessa jira faallaa hubatee uummanni keenya siyaasaan beeku waan godhuun beeku sobamee wal nyaata kun dantaa kun diinan nu keessa jira warri adda biyya bulchu kun warri kalee gartee diina keessa jala guddate mala beekan wal nu nyaachisaatti nu saamaa jiran nu keessa taa'anii nu fakkaataniiti akka jeedalli gogaa hoolaa uffattee hoolota keessa galtee halkan mooraa keessa nyaatutti ganda keenya guddatan dhalatan nu keessa ijaaranii jiran astaanii nu caalaa Oromummaaf sabboonummaa anaasii caalaa qaban warri gartee nu nyaatu kun Arsii yoo ta'e arsooma anaasii caalaa qaban Harargee yoo ta'e harargooma anaasii caalaa qaban Gujii yoo ta'an gujii caalaa qaban Jimma yoo ta'an Jimma caala sabboonummaaf saba isaanii sanii qaban kanaaf tanaan akkas taane galatoomii ulfaadhullee namoonni hedduullee na eegaa namoonni haftan dhiifama hin badini deebi ammoo Umar namoo hubannootas qabu nama siyaasaatiin jetta malee nama akka gaariitti ga'uunni ati qabxiin kaafte guutuunis qabxii bu'aa qabdu qabxii nama amansiiftu jechuu gartanii. Kanaaf akkas fudhachuun hedduu waliin mari'anne namoonni keenyas hawaasnis jalaa fudhata. Akkuma ati mootummaa ani paartii siyaasaan anillee paartii ho'i deeggareetiif yookaan badhaadhina deeggaree kabiraa cabsuu fi miti. Wanni as gubbanna fidee sooshaal miidiyaa kana gubbanna qabu. Lammii Ameerikaati sittiziin Ameerikaati. Jiraata Ameerikaati. Amma immoo Finfinnee keessa jira. Mootummaa guyyaa takka bishaan irraan dhunne. Barreessina kenneellee sannu dubbadhullee hin jenne. Uf ta'ee dubbachaa jira. Balleessus itti gaafatama ofii kiyyaa fudha. Tolchullee gartee saba kiyyaa waan gaarii dalage. Kanaaf akkasitti ulfaadhu galatoomii namoonni hayyuun akkanaa kunniin dhiyaachuu qabdanii ana waarii isinii kennee warri haftan lamaan kun na bira ala jirtan dhiifama naa godha boruu diddachaana sa'aatiin na biraa deemee jira. Olmus saa 1:10 akka Itoophiyaatti halkan keessa middle night. Ana waarii fi ana waarii bes namni kun beeyyuu ana waarii daqiiqaa 10 sii kennee warri kuuwwan na uffolcha isinillee ilaalle warri alaa na gaafattan saadeeraas gubbaa turre inshaalla yeroo biraa marii bareedduu waliin kaafna. Namni akka gartee Umar Hussein namoonni waa hubattan namni akka Farid namoota hubannoota qabdan gartee siyaasaa beekumsaan hayyummaa wanni barbaachisu beekumsa xiinxallu saba ofiitiif dubbachuu dhugaa dubbachuu wanni guddoon nurraa eegamu bakka feetan jiraadha wanni isinillee Oromoo ramas keessa jiru andaawu maal beekta namaaficha waan takkan godhina ganda kiyyaa amantii kiyyaa saba kiyyaa fi miti dhugaa dalagaa maaliif waan dhagoonu dalaynu kana adda keenya qabriitti seenna mootummaan dhumaa siin godhu mootummaan dhangoo gubbaa jiru kun bu'ee boruu dhufa qoqobaadha namni akkas naagooti jedhu haqa akkasiin jiru nama tikka mootummaan kun fakkeenyaaf paarlaamaa isinii fudha warroota bakka boota ummata
nama 543 on dongoruu baadha. Kana keessa yoo akkan guddaa nam tokko namni kun gaarii siin jedha. Boruun illee achi hin jiru. Homaallee siin godhu. Kanaaf akkasitti ana waarii kennine inshallah gabaan addaan galtee warra biraa taati boroliin dachaanaa karaa kanaa warroonni ana waarii tuuf inshallah jireen keeti maayikiin. Okay, ulfaadhaa duraan dursee nagaan koo sin akka qabu jira. Kan jechuu qabnu yaadni keessi baay'ee yaada dhaggeeffatamuu qabudha. Uummanni achirratti argamus yaada bilchaataa kaasaadha dhugaadha. Duraan dursee kan hin jedhu sa'a abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsaa jedhani. Tokko kan jechuu barbaadu nutuu wal nyaannu ormi maal nu godhaadha gaaffiin tokko kana. Nuyi wal nyaannu ormi immoo maal nu godhaadha. Amma maanni hojii manaa nuu kennani. Hojii manaa jedhe nutti kennanii nuyi wal cabsuu wal nyaachuun wal burtukeessinee wal cabsinee jarri immoo karaa tolfatanii karaa kamiin nu qabatan karaa kamiin aangoo harkaa fudhannaadha. Uummanni keenya hin barree nu wal nyaanna malee diina nutti dhufaaru waan nutti qophaa'amaaru hin beeknu. Tokko addaggeen nu keessa jira akka teettu guddifachaa kan nu keessatti guddatee nu fakkaatee aadaa keenya afaan keenya saba keenya ta'ee nus bulchaaru uummatas ta'ee jiraataaru jira. Jara kana rakkisaa ta'e amma Mustafa. Maaliif nuti walii keenya Oromoon gara laafessaa guddifachaa guddifatee qabaa dhufnaan lafa kennee fi itti kutee fuusisee itti ijaaree maaltu wajjin jiraata. Garuu gaafa afaan keenya baree saba keenyaan afaan keenyaan guddatee nu keessatti ijaaramee kee deebi'eemoo nu nyaata nu qorqa. Kuni qulqullummaa saba keenyaa dhabuudhaan Oromoon tokkummaa dhabde. Nuti Oromoo reenna malee nuti Oromoo qabsaa'aa Oromoo miti. Dhugaan sitti maan. Hin beeknaa namni Oromoo qabsaa'u sa'aatiin maa kanaa tokko ta'a tokkummaa dhabne amma tokkummaa qabaachuun immoo nuti tokkummaa kan dhabnee fi warroota nu keessatti guddatanii nu ta'anii nuuf qabsaaran kanatu jaruma kana Oromoon adda baafachuu wallaale. Eenyu biyya fayyadaara eenyu biyya miidhaara eenyu biyya fayyadaara eenyu feesbuukii irratti hordofaa namni sa'aatiin maa kana biyya fayyadu Oromoo keessatti gabbu'ee biyya keessa taa'ee dhufee qabsaa'udha. Tokko akka mootummaa dhaabbilee tokko yookiin dirjitii tokko hoo qabaatee biyya isaatii waa gochuudha. Waa gadhaabuudha isaatiin teknooloojiin akkasii. Afaaniin waa guddin maanni jarri kun hin bitamanii akka teettu warra bitaman kunii wal ficcisanii wal nyaachisanii waan niyyatan waan barbaadan sana argachuudha. Okay. Kanammoo maal gochuu qabna nu tokkoomuu qabna. Oromoon isa biyya isaa ijaaraa mootummaa isaa duukaa dhaabbatee warra nutti ijaaramaaraan kana gaachana tahee tokko ta'ee dhaabbachuudha. Gaafa Oromoon tokko ta'ee dhaabbate eenyu nu jigsuu danda'u tabba jechuudha. Tulluudha. Tulluu yoo cunqursite ofumaa cunqursitee dadhabdee dhiiste malee jigsuu hin dandeessu. Nuti akka tulluu ta'uudhaaf tokko ta'uu qabna. Nummoo akka tokko hin taane immoo nu keessatti ijaaranii jiran. Mootummaa dhugaa dhaabbatee ilaaluu mootummaan sirriidha. Maaliif hin beeka waan gochuu qabu. Mootummaa jechuun mootummaadha. Maaliif hadhaa soomalee keessaa waan nutti argamee nu godhaaru jira. Shaneeffannoon beekamanii jiranii. Kana duukaa yoo fiffiigaa dhagee akka teettu dubbii ateettu baay'ee dubbii ija qabu dubbatte maaliif mootummaa sabaaf sallammii nyaatu mootummaa sabaaf sallammii walqixxeetiin ilaalle mootummaa mootummoota ollaa jiraachuu hin dandeenye jedhanii bor immoo yaada biraatiin mootummaa kana kuffisa kan godhamuuf deemamuudha. An akka yaada kootitti inni ormaa nuti kan tokko ta'uu qabnuuf warra sa'aatiin maa kana biyyaaf hojjetaaru warra biyya kootii jedhe duukaa dhaabbachuu qabna. Warra nu keessa taa'ee nuuf wal nyaachisu keessaa harka fudhachuu qabnan jedha. Yaadni kan keessa sirriidha. Galatoomii haaluma kanaatti nuuf fi yaadni kan kee fudhatamaa qaba. Inni dhaggeeffata gidduu maal liqimsa guyyaa rabbi jedhu guyyaa isaa garuutu jira. Galatoomii.
Fayyaate ana waa jazakallahu khairan maashaallah yaada bareedaa bilchaataa ulfaadha galatooma wallahi namoonni akkanatti yaada akkanaa qaban nuti Oromoon bara namoota ni qabnaa hayyuu ni qabnaa beekumsallee ni qabnaa waliin galinaa baarsoo ni qabna na fakkaate wal hubannee yaadota akkanaa kana as qofa irratti illee dubbatina waan isin dhaammadhu ammallee hiriyyaa keessan laal akkitti biyya ijaarani nama tokkotu yaada kaasaa lama sadii jedhaa deemani namni gadiin mana keessaa gadi ijaara bara mana isa ijoollee jaartii isaatiif ijoollee isaa akkasiin obboleewwan isaa haadha isiinis gara warraatiin sadarkaa ijaara biyya akka ijaaran beektu biyya akkasii ijaarama fagoo deemanii kabira waa godhuun yoo akkana maaltuuf dhufaa ni hubata namni keenya waa hubata amma warri nu diigu kun akkasitti wal ijaaran namoota barbaadanii nama sanyii isaanii Oromoon ilma torba qabdi jaha gartee ilma gudeedaa ilma haadaa ilma mixii ilma boojuu gartanii diqaalaa gandan nu dhalatu jahan kunniin haga feete waan feete godhiif numatu bar ganda keessatti ni beekna amma ijoollee ganda keessatti yoo guddisa ta'e yoo inni diqaalaa ta'e diqaalaa jennee adabsina haadha gaafatamaa diqaalaa naan jedhanii osoo kan totoo bara gaaf kaan haati illee dubartiin tun balaa balaa hattaa qaban ifan of fulchaa osoo abbaa manaa waliin jirtu durka aadaan durii kennaa badaa ture amma rabbiin waan daru sirreesse ammatu otoo haasa'ee kutuun ta'e niitoorkii jara kana godhatanii bar eeyyen keessa guddate kanayyii afaan godhatanii inni uummanni keenya moomaa kana wallaalaa isii miilee bakkina sa'aatii maa kana sa'aatii qaroominni guddate kana keessa maal of wallaalaa kana jara kana Oromoo kana tokkoomsuu irratti hojii cimaa hojjedha maaliif hubachiisuu qabna uummata keenya isa si jibbus isa si deeggarus fudhachiisuun isin warra aktiivistoota hojii manaa isinii ta'uu qaba maaliif warra nu jibbe duukaa yoo jibbine hubachiisuu qabna inni kun orma keenyaa miti adda bahiin gahee keessanii warri miidiyaa irratti aktiivistoonni warri haasa'uu dandeessan kana uummata bal'aadhaaf yaada kana sirriitti waluma hawwatu mee wal keessa deebi'ee Oromoon kun mee ollaa fi irraa jalqabee caasaa gandaa hamma gaara jiru mee tokkummaa isaa jabeessume mee wala qabu isin kaan callaamti bar isin kaan ilaa bar anawar gaafa sanaa namni qubatutti qabuu hin danda'u. Isi madaqaadha anawar beektii wanni jiru wanni godhaa jiru bar godhaa turre ila bakkuma jirruyyuu wanni kun yeroo dheeraa godhaa turre amma Oromoon aadaa kalee qabduttuu bar abbaa torba laakkaatti yoo dhufan Oromoon naannoo hunda waan kana gubbaa walii gala ka'een nuti yoo linjaa ka'ee baluu ibaluuti haga haadhaa nama garii yoo shakkan laal abbaa gaafataniiti haati warra kam amma warroonni iddoo yoo ati gaafatte abbaa sadi bira achiin taru iddoo yoo ati gaafatte as caala mana qoratta siin jedha Oromoo wanni abbaa torba kalee keettee bar isa kan adda baafachuufi namoonni adda gartee mootummaa kana duulan kun akka nuti wanni sun hin dhufneefi maaliif Oromoo yoo gartee sirna gadaa kana deeffattee ka deemtu taate boru gad dhuftee akkasi dhuftee ni saaxilamnaa hanqisuu qabna kutuu qabnaa deemanii jechuudha aadaa bareedduu qabna bara maal kun shari'aa islaamatti illee warri islaamaa beekaa walii gala wanni rabbiin gosa uumeef akka nuti wal beeknuufi yoo nama jeefne rakkoon nu gale gumaa walirraa kafallu doola awwaallu yakka dalawartee ittiin fixatan sun ilma ebaluuti jedhanii kana sirna gadaa namni gadhaqee ilaale waa hedduu keessa dhufa akkasii sa'aatiin deemee jira ulfaadhu gara otoo mi'ana waan biyya Oromiyaa yeroo duun natti jaala kiyya naa gabaabsiis siif kenneeti inshallah walitti dachaan yeroo biraa koottaa namni hundinuu qeeteen kaa qulqulleessinu haa hubachiifnu hawaasa keenya waa hedduu dalaguu dandeenya numaaf gaarii ilmaan teennaa biyya gaarii qulqulluu kan namni gandaan amantiin kutaa waliin qoonni haga xiqqoo tana bara yoo ceene amma nu hanqisaa jiran malee bar yaadni amma biyyattii deemaa jirtu bareeda namuu walii galee hin hafu ati Amaaraa Tigree Guraagee Walaayittaa kam hafuu qaba yoo kanaan lafa dhiinne garuu kana dhiifama naa godhaa takkatti osoo biyya hin kennin Ameerikaatti ammaan ilmaan ti'a jirti achi yoo hidhatte namni kaama biyyattas nama achi wal nyaachisu kuni nama rabbi addunyaa irratti uume biyya san keessa amantiin namni hordofu guutuun biyya san keessatti namni tokko amantii waliin dhabu gosaa waliin dhabu wal danda'e waliin jiraata jechuudha asii garuu as deebi'an Oromoo Amaaraa fi Tigree ati balu jedhee wal nyaata maaliif namu amantii isaa qabateeti namu gartee aadaa isaa waan barbaade Ameerikaa keessatti amma namu koominiitiidhaan aadaa isaa waan hunda gaggeeffata ka barbaade gartee waan barbaade qalatee diidabbaye kanaaf biyyi teennallee Oromoon ummata guddaa sabni xiqqaaduu hin boonne ka silaa yoon badan namni gariin bar yoo inni akkanaa dhufe Oromoon ni baddeedha lafti Oromoo fa'a lafti Oromoo eeyyet dachii tana wilii ilmi namaa kun wal keessa laaqamnee jiraan Amaarri Oromoo keessa Tigree nuun faranjiin alaa dhuftee aramtu biyya tana irra jiraachuu deema amma gartee wanni deemaa jiru sun maaliin teekni yerootu godha waan mara
Kalee uummanni keenya loon horsiisa qotee bulaa addan jiru qonni dhabamu jira deemee maaliif lafti ijaaramee kuuwwan adda addaatiin qabame. Horsiisee bulaan kalee gartee zallaan jaadha gammoojjii keessatti hafee gammoojjii keessatti loonii olii gaggodaanuu hafuu jira. Maali qonnaa wanni marti deemaa jira gartee misoomni dhaqqabee namni lafarra guddatee manni akka lafarra ijaaramee olii dhoorgamu deema ofii ol malee. Kanaaf namni adda magaalaa galif magaalaan Finfinnee waatti dhufte adda laaqama ol keessa namni hin jirre hin jiru. Magaalaa teenya xiqqoo akkasii gabbu'aa jira. Kanaaf akkasii jaala kiyya qaalii biyya Oromiyaadhaa hireen teetii gartee itti fufii leenca kiyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولغافتي ندوق تاني بقى ولتني بلتني روغري مال سلامة سينوغا فتامي دي وان كان دور أبتشي ورباتين جيجرني. بقى جراتني إسني كبابسا جل كبا جل وبلسكي يا عمر حسين كان وان إني جري دعاتوري بريدا هاتا وغرو وني أنا في hundi keenya yaaduu qabnu daangaa Oromoo mootummaa eeynaare warrootuma itti gaafatamoo kana eegaa ture Oromoon achi fageessinee deebinee haalaallu duubatti gaafa anaaf si beeynullee bulchitootuma eegaa ture daangaa ofii eeggachuudhaaf qawwee mootummaa gaafataa ture ilaa waan asaafnee walitti dubbannu inni kun kan lammataa abiyyi itti himee jira jalqabumayyuu har'a ganna sadii moo ganna afur dura afaan siyaasaatiin himee ture koottaa hidhadhaa koottaa poolisa seenaa koottaa ittisa raayyaa biyyaa seenaa afaan Oromooti yoo kagalu taate nama agasirra wanni itti namaa himan hin jiru rakkoon kanaafi warri daangaa irraa akkuma jaalli kiyya jedhe wal tuttuqaa waa tuttuquudhaaf waa kaasuudhaaf waltuttuqee waa kaasuu kanaafi namni dhogguu qabu anaafsitu achitti daangaa sanirra jabaatee baddeessi jechuun ni qaba. Akkuma dur muka jalatti hidhatee muka jala bulee jedhe san mootummaa qofaa eeguu osoo hin ta'in dhiisuma kana shanee waa balleessuu dhuftu faannoo ijaaramtee fakkeenyaaf Baaleen shanee naquu dadhabanii jaalli kiyyan beekaa odaatti qabamtee dhabamsiisanii haada isiillee muranii warra agaafratti hidhame anaafsillee ni beena oduu qabna warra harkisee hojii keessa harkisee fidee dhabamtee socho'uu dadhabdee jennaan warra uummanni adda baafachuu hin dandeenye Baalee keessa geessan faannoo achiin jeequu barbaadan nu karaa kana amma guddoo qunnamuu jirra hin milkaa'an isaanis kan biroo akkuma jenne waan networkiin isaanii waa jeequudha malee amma abdii fixatanii jiran dhugaa rabbii dubbachuudha biyyuma jeequudha Gibsi irratti kanatti hirkatanii maal irratti hirkatanii biyyuma jeequ malee abdii muratanii jiran biyya jeequun kun akka isaan hin baafne ni beekani haa ta'u ammoo chaansii biroon qaban chaansii isaan qaban namootuma waliin tuquu kan biyya Suudiitti kan Yemenitti kan gartee Arsii fi Harargee jedhanii Walloo fi Maalii jedhan akkuma namni wal jeequ ilmummaan namaa kun wal jeequ godhuu barbaadan abdii fixatanii jiranii kan biroo ka jaalli kiyya tuqee amantiidhaan wal tuysisuu barbaadan dhugaadha akka malee wanni isaan amma itti paawara silaa godhachuu barbaadan Arsii diidaa kana keessa amantii hedduutu ture charchii hedduutu ijaaramaa ture gaaraa dakatti ijaaramaa ture ni beeyna kana wanni warra kana godhaa jirullee nama kana amantii akkuma reef jettee waliin tuquu barbaadaniiti akka waan kana addaan hin baafanne jarri kenna kan waliin bobba'aa turre jaalli kiyya Mustafaan hin beeka namoonni biroollee hin beeka eegenni Oromoo jedhe maaliif qorattanuun jechaa turan waan kana irra wal dhabaa turre ni beekani Badrii ni beeyta Harar keessa gaaf tokko Baaleetti nu dhufee gurra keessa namaa dhiqaa Badrii ilaalee kun maan dhiqamne jiru qaama keetii misiin jedha ijoollee xiqqoo tanarraa dhiqaa ture isi Badrii waan gaafatu laga kamirra qubataa turte jedhan nama kan adda baafachuudha bira dabre laga himimee gaara himi bakka boota keetii akaakayoon kee eessa qubataa turan jarri keenya kun waan kana nu didaa turan gaafa sanillee ar'aa miti jaran
ganna 40 ganna 30 dura eega inni Oromoo jedhe maa qorataa ooltaa siin jedha war achi keessaan nu diigaa turan. Oromoon silaa akkitti lagaan maqaan gandaan wal qoratee bakka tanatti akkan deebine waan kana nurra dalagaa turan. Har'as kanumatu deemaa jira. Mootummaan kun ammoo amma qaroodha. Mootummaa Itoophiyaan maantunu akkatti uumamtee eenyu akka isii uume sochoosaa ture. Asin duras dubbadhee ture. Akka ortodoksiin isii uume. Ortodoksii malee akka mootummaan socho'uu hin dandeenye. Warri godhaa turan ni beeka. Kana nama qarutu gadi bahee jira amma. Kanaafuu galatoomaadha akkuma obbolees mee nam tokko irratti hin dhiifnu. Nama gabbaraa turre namarraa gara biyyaa haa deebinu. Aanaa qabna, ahlii qabna, hidda keenyatu achi jira. Yoo biyyi sun nagaha taate aanaa ahliin keenna jiraachuu danda'a. Akkasitti haa yaannu. Gurbaa tokkotu saayibakii amma Naayiroobii jira waan naan jedhe. Oromoon bulchaa jirra isin hin jenne warra dabuub kana ammallee Naayiroobii qaba nama taa jira achi jira ammallee. Oromoon bulchaa jira isin hin jenne yoo diddanii akkuma kalee amaarren hin jedhe san taanaa haadhatiyya kafuudhe anaaf abbaa kiyyaan sabaaf sablammoota wallahi kana akka hin dhimne hubadhaa ammoo nutillee san jalatti hin deebinu namni badullee isiniin kawaa balleessullee kawayiin badanillee isiniin nam jedhe asumarratti so akkasitti haa beeynu nu hundi biyyaaf haa dhaabannu bakkuma jirru yoo biyyaaf dhaabanne biyyee teennas irra dhaabachuu dandeenya. Karaa kanuman isiniin jedhaa galatoomaa horaa bulaa bakkuma jaal Mustafaa qofaa eeguu miti bakka jiruun ollaa kenna haa qorannu bilbilee mee maaltu jira maaltu socho'u jira ulamaa'ii qabna na hayyoota qabna we have wise ummata hedduu waa xiinxallu qabna ummata ijaa walirraa beeku qabna yoo mirga dhahe maaliif akka dhahe bitaa yoo maaliif akka nu akkasitti guddan warroota akkanaa jira nama tokko callatti hin dhiifnu maaltu deemaa jira. Bakka hunda seennee haa qorannu isiniin jechuuf nama gabbaru haa dhiifnu abiyyi jallatee jennaan biraa deebi'an. Yoo dhugaa wallahi jallinna isarratti argee jennaan biraa deebi'a. Warra isa waliin dalaguyyuu waqqasutti jira. Abbaan dhaloonni biyya takkaa biyya sana haa bulchuu jechuu jirran. Yaada moofaa qofaa miti warra garteetiin ani haarawa jedhee abdeetuuf godhuu barbaadu. Akkaataa amantiin diiguu barbaadu. Sabaaf sablammoota waliin dha'uu diiguu barbaadu kun cufti ni hafa. Kanaaf walii haa obsinu galatoomaa horaa bulaa nu hundi bakka jirrutti irratti haa hirmaannu. Nama gabbaruu haa dhiifnu. Haqa qofarraa haa dhaabannu. Kalee haqqii kanaaf hiree firiyyaa teenne dhabaa turre. Kanaaf jara waliyyaan illee wal dhabaa turre. Isaan Oromoo miteechaan hin jirru hidda isaanii qorachuu qabna. Oromoo fedha Oromoo ta'ee jiraatan nagaya barbaaduu dhabee jennaan nagaya obboleessa keetii achi isa baasee ani seenaa warra isaan kana qofa gabbaru yoo deebine biyyi ni baddi. Waan namni akkanatti biyya mormu kun takkaa'u bulchisoota biyya abiyyiin jalqabii haga fedhe. Mormu kun maaliif mormaa beekuu qabna nu? Aangoof mormaa jiramoo? Dhugaa mootummaa kana waa balleessee mormaa jiramoo? Maali wanni inni mormuuf kun? Jala deemnee qorachuu qabna. Isa kana beekuu qabna. Yoo aangoo ufii qofaaf morme abiyyiin achi kaasaa jira akkuma shaniitiif akka faannoo kana gartee. Diina jalatti ijaaree diina waliin hiriira jechuudha. Isaan kana biraa hafna. Akkuma Jawhariin biraa hafnetti biraa hafna kana. Lidatuu taanaan lidatuu isaa waliin nagayatti. Akkasitti biraa qorannee biraa hafuu qabna. Nama gabbaruu dhiifne haqa qofa haa gabbarru. Anfaarsee bulaadha yoo naan jedhee anfaarsee bulaadha maal faarsa? Nama gabbaruu dhiifne haqa qofa haa gabbarru.